U.S. has announced a formal blockade of Iranian ports and coastal areas. This is illegal action. All vessels are advised to immediately return to port if leaving and discontinue transit to Iran if that is your next port of call. Sodooniiwwan waraana Ameerikaa galaana Hormuz eegaa jiraniin dooniin boba'aa Chaayinaa isheen jalqabaa sodaa fi dhiphina tokko malee Hulaa Hormuz addaan baqaqsitee darbite. Chaayinaan tarkaanfii kanaan ergaa ifaa fi qaraa dabarsitee jirti. Dansaan dinagdee fi boba'aa keenyaa doorsisaa fi of-tuulummaa biyya alaa kamiiniyyuu jilbeenfatee booji'amaa hin ta'u. Tarkaanfii balaafamaa Pentagon raasee kan Chaayinaan fudhatte kanaan bal'inaan qabannee jirra. Yeroo Ameerikaan Hulaa Hormuz marsuuf murteessu Iraan humna Ameerikaa kana cabsuuf humna dhokataa ijaartee tarsiimoo waraanaa diriirsitee jirti. Iraan akkamitti Hulaa kanaan dhiibbaa diinota ishee irraa bilisa taasistee eeguu dandeessi? Tarsiimoo waraanaa kanaan bal'inaan ni madaalla. Pireezidaantiin Tiraamp Hulaa Hormuz dabalatee buufataalee galaanaa Iraan hundarratti sochii dooniiwwan daldalaa daangessuun Iraaniin hudhee ajjeesuuf murteessee jira. Garuu tooftaan kun haaraa miti. Seenaan dhala namaa waraana bishaan irraa fi uggura kanaa hedduu keessummeessee jira. Nutis dhugaa seenaa kana duuba jiru dhallanaanis nageessisna. Israa'el isheen waggoota 50f Ameerikaatti hirkattuu fi kanniisallee ija kiyyarraa dhorkii jechuun maallaqaa fi meeshaa Waashingitaniin dugugdusun har'a Tiraamp pireezidaantii Ameerikaa isa dhumaanu deeggaruu ta'uu danda'a sodaa jedhuun dhiphina du'aa fi jireenyaa keessaa seentee jirti. Yoo gaxumuraatti nu faana turtan iccitii kanneen bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayikii gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 News dha. Kanneen chaanala YouTube keenya Har'a taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Gaxumuraa qophii keenyaatti turtii gaarii. Qilleensi Baha Giddu-galeessaa inni Arabaa fi of-tuulummaa Ameerikaatiin ukkamamee ture. Har'a gootummaa fi dhiibbaa dippiloomaasii addunyaa raasu tokkoon salphatee jira. Osoo pireezidaantiin Doonaald Tiraamp masaraa Waayit Haawus keessa taa'ee uggura galaanaa guutuu labseera. Hulaa Hormuz keessaa dooniin tokkollee na jalaa hin miliqu jechuun dhaadataa jiru. Jawween baam Chaayinaan arraba ishee baaftee Tiraampitti qoosuun uggura sibiilaa sanaa akka akillee cabsitee bishaanichaa qaxxaamurtee jirti. Addunyaan waraanaa har'aa qawwee fi misaayila qofa osoo hin taane ofitti amanamummaa fi madaallii humnaa bifa haaraan dhalachaa jiru ijaan argaa jirti. Seenaan halkan kanaa seenaa daldalaa osoo hin taane inni qaballaa siyaasaa isa hunda caalaa dhukkubsu kan fuula Tiraamp irratti lafa dheedha. Osoo dooniiwwan waraanaa Ameerikaa galaanichaa eegaa jiranii dooniin boba'aa Chaayinaa isheen jalqabaa sodaa fi dhiphina tokko malee Hulaa Hormuz addaan baqaqsitee darbitee jirti. Chaayinaan tarkaanfii kanaan ergaa ifaa fi qaraa dabarsitee jirti. Dantaan dinagdee fi boba'aa keenyaa doorsisaa fi of-tuulummaa biyya alaa kamiiniyyuu jilbeenfatee booji'amaa hin ta'u. Wanti caalaatti onnee Pentaagooniin cabse ammoo doonii boba'aa Iraan isheen jalqabaas yeroo ammaa kana Hulaa kana keessa seenuu isheeti. Kun Iraan dachee bishaanii kana sirriitti dhugaaraan ijaaraa akka jirtuu fi sodaa tokko malee diina dura dhaabbachaa akka jirtu mirkaneessa. Chaayinaan tarkaanfii kanaan doonii qofaan hin dhiisne afaaniinis jecha jabaa dabarsitee jirti. Ministeerri ittisaa Chaayinaa ifatti ba'uun Tiraampiif qaanessaa siyaasaa isa dhumaa kennee jira. Dooniiwwan Chaayinaa Hulaa Hormuz keessa seenuu fi ba'uu isaanii shakkii tokko malee itti fufa. Qaamni kamiyyuu Ameerikaas taatu dooniiwwan keenya karaarra dhaabuu fi dhorkuuf mirgas ta'e humna hin qabu jechuun labse. Labsi kun hariiroo daldalaa cimaa Chaayinaan Iraan wajjin qabdu tiksuu qofa osoo hin taane Beijing dantaa tarsiimoo waa ishee eeggachuuf jecha Waashingtan wajjin fuulaa fuulatti wal'aansoo wal qabuuf qophii ta'uu ishee addunyaatti labsuu isheeti. Osoo Ameerikaanii fi Chaayinaan akkasitti wal ilaalanii gooftaan dhugaan Hulaa Hormuz Iraan madaallii waraanaa kanaa gara sadarkaa isa dhumaa fi hunda caalaa sodaachisaatti ceesistee jirti. Iraan ammoo boodaam ofittisuu irraa gara haleellaa siyaasaatti kan ceete yoo ta'u dubbeemaan koree nageenyaa biyyaalessaa fi imaammata alaa paarlaamaa Iraan Ibraahim Riizaayin haasawaa diinaa rommisiisuu dhageessisee jira. Yeroon dhukaasa dhaabbii kun carraa yeroo gubuu fi haala dheeressuu ta'uu hin qabu jedha Riizaayin. Itti fufuunis ulaagaa Iraan isa xumuraa kan duubatti deebii hin qabne minjaalarra kaa'ee jira. Filannoon jiru lama qofa yookiin mirga Iraan keessattuu birmadummaa guutuu nuti Hulaa Hormuz irratti qabnu addunyaan nuuf beekuu qabu yookiin ammoo gara waraanaatti deebina.
Dubbiin kun asxaa siyaasaa idilee miti. Iraan Hulaa Hormuz bishaan addunyaa miti. Inni kan kiyyaam eenyutu darbaam eenyutu dhorkamaa kan jedhu kan murteessu anadhaam jechuun akeekkachiisee jirti. Ulaagaa kanaam sadarkaa xumuraatti ol kaasuun ishee Iraan waraana kana keessatti mo'ataa ta'uu ishee fi diina ishee akka malee dhiphisuu ishee agarsiisa. Walumaa galatti wanti yeroo ammaa Hulaa Hormuz keessatti raawwatamaa jiru beekumsa guyyaa tokko yookaan morkii yeroo gabaabaa miti. Inni qabxii jijjiiramaa Tarsiimoo isa guddaadha. Kaartaan dhiibbaa fi aangoo qabeessummaa Baha Giddu-galeessaa guutummaatti bifa haaraan sararamaa jira. Gama tokkoon doorsisaa afaanii Tiraamp inni lafee hin qabne, gama kaaniin ija jabeenyaa fi dhiibbaa Chaayinaa, gidduun ammoo kutannoo fi ulaagaa sibiilaa Iraan. Addunyaan amma foormulaa xaxamaa yeroo kamiyyuu dha'uu danda'u kanaan fuuldura dhaabbattee sibiilaa fi dhiigaan eenyutu madaallii kana akka mo'atu hafuura qabattee eegaa jirti. Bitootessi 4/2026 guyyaa seena qabeessa Iraan addunyaa dinagdee fi waraanaam itti raasee ture. Hulaa Hormuz cufneerraa dooniin diinaa kamiyyuu yoo as qaxxaamuree ni barbaadaa jechuun labsite. Labsii sana hordofee gabaan boba'aa addunyaa dhiphinaan dho'ee gatiin inerjii samii tuqee. Mee ujummoo dhiigaa dinagdee addunyaa kan ta'e Hulaa Hormuzii fi humna waraanaa dhokataa Iraan ittiin qabattee jirtu ija xiinxalaa waraanaa fi tarsiimootiin gadi fageenyaan haa ilaallu. Hulaan Hormuz bakka bishaan isaa baay'ee dhiphatu kiiloomeetira 37 qofa bal'ata. Kuni dooniiwwan gurguddoo Ameerikaa kanneen akka USS Abrahaam Lincolnitiif dirree waraanaa osoo hin taane kiyyoo du'aati. Ameerikaan dooniiwwan daldalaa ofii isheetii eeguuf doonii waraanaa eegduu ramaduu dandeessi. Garuu kasaaraan isaa doonii daldalaa tokko eeguuf doonii waraanaa tokko qofa osoo hin taane raadarii, xiyyaaraa fi doonii bishaan jalaa dabalatee tuuta waraanaa guutuu barbaada. Kuni dinagdee Ameerikaatiif ba'aa hin danda'amnedha. Kanaafuu dooniiwwan Ameerikaa yeroo ammaa kana fageenya dheeraarra dhaabbatanii ija sodaan Hulaa Hormuziin ilaalaa jiru. Iraan akkamitti hulaa kana cuftee eeguu dandeessi? Iccitiin isaa meeshaa waraanaa idilee osoo hin taane waraana madaallii hin qabne keessa jira. Inni jalqabaa fi addunyaa raasee diroonotaa of ajjeesudha. Iraan diroonii Araashtuu jedhamtu isheen ija raadarii jalaa salphaatti dhokattu qabdi. Dirooniin kun xiqqaattus mataa waraanaa guddaa waan baattuuf doonii boba'aa baattu tokko barbadeessuu dandeessi. Ibidda fedhoo'insi uumamu galaanicha guutummaatti ibidda taasisuu danda'a. Dabalataan diroonii Shaayid 101 kan mootorii elektiriikiin hojjettuu fi sagalee nageessifne qabdi. Meeshaan ishee guutummaatti biyya keessatti waan oomishamuuf uggurri warra dhiyaa tokko illee dhiibbaa irratti hin fidu. Tarsiimoon inni lammaffaan ammoo boombii bishaan jalaati. Kuni meeshaa waraanaa isa rakkasaa garuu isa hunda caalaa sodaachisaadha. Iraan boombii bishaan jalaa gosa adda addaa kumaatamaan lakkaa'amu qabdi. Tokko tokko yeroo sagalee doonii dhagaan kan dho'an, kaan ammoo maagneetiidhaan sibiila dooniitti maxxananii kan dho'anidha. Hulaa dhiphaa akkasii keessatti boombii muraasa qofa darbachuun dooniiwwan addunyaa akka achi hin seenne gochuuf gaadha. Tarsiimoon inni sadaffaa fi onnee dooniiwwan Ameerikaa cabsee misaayilota qarqara galaanaadha. Iraan misaayilota Nuur, Qaadirii fi Kaaleja Faarsi yookaan Pershiyan Galfi jedhaman qarqara galaanichaa gaarreen jala dhoksitee qabdi. Kuni dooniiwwan diinaa fageenyarraa adamsuuf gargaaru. Wanti hunda caalaa ammayyaawaatii ammoo misaayila baalastikii bishaanii Zulfiqaar Basiir jedhamudha. Misaayilli kun kiiloomeetira 700 ol barrisuu danda'a. Ija kaameraa waan qabuuf osoo dhukaa jiru doonii diinaa adda baasee rukuta. Akkasumas misaayila kuruuzii Abu Maadim kan kiiloomeetira 1000 ol barrisuun of harkaa qabdi. Kuni Hulaa Hormuz qofa osoo hin taane galaana Arabaa guutuun to'annoo ishee jala galcha. Tarsiimoon Iraan inni afuraffaan bidiruuwwan saffisaa eegdota warraaqsaa Islaamaa Iraaniiti. Bidiruuwwan kunneen xixiqqoo fi saffisa qabu. Saasa misaayilaa xixiqqoo fi boombii hidhatanii yeroo tokkotti kudhanootaan doonii waraanaa Ameerikaa marsu. Dooniin guddittiin Ameerikaa xiyyaara furguqqisuu dandeessi malee anniisaa bishaan irraa kanaa yeroo tokkotti ofirraa ittisuu hin dandeessu. Tarsiimoon inni xumuraa fi hin mul'anne ammoo dooniiwwan bishaan jalaati. Iraan dooniiwwan xixiqqoo fi giddu-galeessaa kanneen akka Qaadirii fi Faatii jedhaman qabdi. Hulaa Hormuz bakka bishaan isaa gadi fageenya hin qabne waan ta'eef dooniiwwan xixiqqoon kunneen dhokatanii boombii fiduu yookaan torbeedoo dhukaasuuf baay'ee mijatoodha. Dooniiwwan niwukileeraa Ameerikaa gurguddoon bishaan dhiphaa akkasii keessa socho'uu hin danda'an. Walumaa galatti Ameerikaan doonii addunyaarraa guddittii qabnaa jechuun yeroof jechuun Iraan ammoo ulaa bishaanichaa anatu to'ata jechuun addunyaa jilbeeffachiisee jirti. Teknooloojiin doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu diroonii rakkasoo bidiruuwwan saffisaa fi boombii bishaan jalaatiin guutummaatti laamsha'u. Waraanni kun waraana meeshaa qofa osoo hin taane waraana ji'oogiraafii fi tarsiimooti. Iraan dachee fi galaana ishee sirriitti beekti. Ameerikaan ammoo dachee ormaa irratti boombii bishaaniin madaa jirti.
addunyaan ammaam Ameerikaan doonii ishee qabattee Hormuz cabsuuf aarsaa of gootimoo dinagdeen addunyaa dhiiga isaa xuuxamee jilbeenfata jettee hafuura qabattee eegaa jirti. Pireezidaantiin Tiraamp Hulaa Hormuz dabalatee buufataalee galaanaa Iraan hundarratti sochii dooniiwwan daldalaa daangessuun Iraaniin hudhee ajjeesuuf murteessee jira. Garuu tooftaan kun haaraa miti. Seenaa dhala namaa waraana bishaan irraa fi uggura akkanaa hedduu keessummeessee jira. Dhugaa seenaa kana duuba jiru haa ilaallu. Seenaa keessatti uggurri galaanaa inni jalqabaa fi addunyaa raasee waraana waliin Ameerikaa bara 1861 hanga 1865 keessatti raawwatamedha. Yeroo sanaa humni yuuniyeen yookaan kaaba Ameerikaa humna konfedereetii kibba Ameerikaa jilbeenfachiisuuf karoora Anaconda Plan jedhamu baasee akkuma boofni Anaconda bineensa maraam itti hudhuun kaabna Ameerikaas buufataalee galaanaa kibbaa hunda cufuun daldalaa jirbii dhorkee dinagdee isaanii laamsheessee. Kana qofas miti laga Mississippi to'achuun humna kibbaa bakka lamatti kutee dadhabsiisee. Uggurri kun waraana kana xumuruu keessatti gahee guddaa taphate. Yeroo waraana addunyaa tokkoffaa bara 1914 hanga 1919 Biriteen tooftaa wal fakkaatoo fayyadamtee Jarman irratti uggura galaanaa jabaa keessee. Kaayyoon Biriteen Jarmaniin nyaata xaa'oo fi meeshaa dheedhii dhabsiisuu ture. Uggurri kun meeshaa waraanaa qofa osoo hin taane uummata nagaa irrattis dhiibbaa hamaa geessise. Hanqina nyaataa fi dhukkuba kanaan wal qabatee dhufeen lammiileen Jarmanii 763 ol ni dhuman. Uggurri kun yeroo waraanaatiin alatti sitti fufuun isaa Jarmaniin guutummaatti laamsheessee akka harka kennattuun ishee dirqisiise. Waraana addunyaa lammaffaa bara 1939 hanga 1945 keessatti ammoo haalli kun bifa falmii galaanaatiin of mul'ise. Yeroo kana Jarmaniin sabmandariinoota ishee fayyadamtee Biriteen irratti uggura gochuuf tattaafatte. Dooniiwwan bishaanii fi nyaata Ameerikaa irraa gara Biriteenitti fe'atan galaana Atlaantik keessatti rurrukutaa turte. Biriteen qarqara beelaa fi kufaatiitti geessee turte. Garuu teekinooloojii haaraa fi koodii diinaa cabsuun akkasumas dandeettii oomisha Ameerikaa fayyadamuun Biriteen sabmandariinoota Jarmanii barbadeessitee uggura sanaa ofirraa cabsitee turte. Waraana qabbanaawaa keessatti qormaata misaayilaa Kuubaa yookaan Kuubaan misaayil kiraayisis bara 1962 taatee addaati. Yeroo gamtaan Sooviyetii misaayilota niwukileeraa Kuubaatti fiduuf qophooftu pireezidaantiin John F. Kennedy uggura jechuu sodaate. Tursiisa nageenyaa jechuun dooniiwwan Ameerikaa fayyadamee Kuubaa marsee addunyaan qarqara waraanaa niwukileeraa irraa geessee turte. Dhumarratti marii dhoksaatiin waliigaltee uumameen Sooviyeet misaayila ishee Kuubaa irraa Ameerikaan ammoo misaayila ishee Turkii irraa kaasuun waliigaluun uggurichi guyyoota 11 booda ka'e. Seenaan uggura galaanaa inni hunda caalaa dheeraa fi gara jabeessi garuu uggura Israa'el Gazaa irratti gootedha. Innis bara 2007 irraa eegalee Israa'el uummata Gazaa addunyaa irraa kuttee bishaan irraan dooniin akka hin seenne uggurte. Yaaliin uggura kana cabsuuf godhame kan akka doonii Maavii Marmaraa Turkii bara 2010 dhiigaan xumuramedha. Uggurri kun ergaa waraana duguggaa sanyii onkoloolessaa 2023 eegalee caalaatti hammaatee uummata Gazaa beelaa fi dhukkubaaf saaxilee jira. Walumaa galatti har'a Ameerikaan Iraan irratti uggura galaanaa yeroo labsitu seenaa kanaan dura kanaam of duuba deebitee ilaaluun ishee hin oolu. Garuu Iraan Kuubaa yookaan Gazaa miti. Iraan Hulaa Hormuz qabattee misaayilaa fi sabmandariinota isheetiin yoo nahuutan boba'aa addunyaa nan haleela jechuun of ittisuuf qophooftee jirti. Uggurri kun Tiraampiif Anaconda Plan haaraa ta'uu danda'a. Garuu Iraaniif ammoo carraa diinaa galaana keessatti dhabamsiisuuti. Seenaan waraanaa amma bishaan Hormuz irratti dhugaa fi dhiigaan barreeffamaa jira. Israa'el isheen waggoota 50f dugda Ameerikaatti hirkattuu fi kanniisallee ija kiyyarraa dhorki jettee maallaqaa fi meeshaa Waashingten dugugguddu sun har'a Tiraamp pireezidaantii Ameerikaa isa dhumaa nu deeggaruu ta'uu danda'a sodaa jedhuun dhiphina du'aa fi jireenyaa keessaa seentee jirti. Xiinxaltuun saayinsii siyaasaa fi qorattuun dhaabbataa argamaan Daariyaam Shilaayifer barreeffama ishee gaazexaa Israa'el Hayyoom irratti baasteen dhugaa kana saaxiltee jirti. Osoo Israa'elii fi Ameerikaan harka wal qabatanii waraana guddaa Iraan irratti banaa jiranii haala kanaatiin kabajnii fi jaalalli Israa'el uummata Ameerikaa biratti qabdu akka cabbii aduu jalaatti baqee dhumataa jira. Ragaaleen haaraan dhaabbata qorannoo beekamaa Pew Research irraa ba'an hooggantoota Tel Aviv oduu du'aa ta'anii jiru. Har'a uummata Ameerikaa keessaa dhibbeentaan 60 Israa'eliin ija jibbaa fi mormiitiin ilaalama. Kunis bara 2022 irraa kaasee guddina dhibbeentaa 20 agarsiisa. Wanti caalaatti lafee isaanii cabsuu garuu yaada dhaloota haaraati. Dargaggoota paartii Dimookiraatotaa umurii 50 gadi ta'an keessaa dhibbeentaan 80 fi dargaggoonni paartii Riippaabilikaanotaa keessaa dhibbeentaan 56 Israa'eliin guutummaatti jibbanii jiru.
Kana jechuun dhaloonni Ameerikaa bor biyyattii bulchuuf deemu Israa'eliif onnee hin qabu jechuudha. Dhiibbaan kun uummata qofarraa hin dhaabbanne miidiyaa fi hooggantoota siyaasaa gurguddoottis ce'ee jira. Gaazexaan addunyaarraa guddichii fi dhiibbaa uumu New York Times dhiyeenya kana barreeffama seena qabeessa tokko baase. Barreeffamichi Israa'el shira sobaa fi kiyyoo xaxuudhaan Ameerikaa gara waraana Iraanitti harkise jechuun ifatti saaxilee jira. Kun Ameerikaa keessatti ijaarsa sammuu guutummaatti garagalchee jira. Gama hooggantoota fuulduraatiin yeroo ilaalamus dukkana malee ifi hin jiru. Ittaanaan pireezidaantii J.D. Vance inni ilaalcha Ameerikaan haadursituu jedhu qabuu fi farra samiitootaati jedhamee shakkamu. Akkasumas bulchaan Kaalifoorniyaa Gavin Newsom inni kanaan dura Israa'el biyya apartheidiitiin biyya sanyiin qoodduudha jedhee labsee warra Tiraampiti aananii Waashingitaniin bulchuuf deemanidha. Isaan kun lamaanuu Israa'eliif waraqaa adiin kennan. Israa'el maal gochuu qabdi? Daariyaan Shilaayifer Tarsiimoo badiisaarraa of oolchuuf barruu ishee keessatti akeektee jirti. Yeroo gabaabaa keessatti Israa'el hamma Tiraamp aangoorra jiruu fi eegumsa gochaa jiru kana guutummaatti dugugdee faayidaarra oolchuu qabdi. Waraana Iraan irratti baname kana da'oo godhachuun Lebaanosii fi Siiriyaa keessatti zoonii eegumsaa ijaarrachuun akkasumas West Baankii fi Gazaa keessatti guutummaatti qubsuma waraanaa fi siivilii hundeeffattee ificha dhuunfachuu qabdi. Yeroo dheeraa keessatti ammoo hooggantoonni Israa'el dhugaadhaa kana liqimsanii Ameerikaan amma booda gaachana keenya waaraa miti jechuun amanuu qabu. Kanaafuu hirkattummaa waraanaa Ameerikaarraa of kutanii teekinooloojii fi meeshaa waraanaa biyya keessaa babal'ifachuun akkasumas michoota haaraa yoo xiqqaatan illee addunyaa mararraa barbaadachuu akka qaban gorsitee jirti. Walumaa galatti barruun kun waan tokko addunyaatti labsee jira. Israa'el isheen bara 1948 irraa eegaltee kadaa'imaatti Ameerikaan kunuunfamtee guddattee har'aadhuma yeroo eegumsaa ishee argitee dhiphachaa jirti. Tiraamp namicha dhumaa kiyyoo kana keessatti ishee oolchuudha. Isaasitti addunyaan dhugaa ishee hubatee isheenis kophaa ishee mootummaa guuramtuu taatee waraana birmadummaa ofii loluuf dirqamti. Uffatiin Israa'el dhukaasa misaa'ila Iraan qofa osoo hin taane dhabamuu deeggarsa Waashingiten irraa jalqabee jira. Eegaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenyaa Har'a taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Gaxumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.